Harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota maatii dandeessu jira jirtu nagaa keessanii annagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isinis baga nagaa taatanii isiniin jechuun jaalladha. Baga nagaan dhuftanis egaa jiraachuun gaariidha. Carraa jiraachuus kan namaa kennu immoo waaqayyoodha. Sababiin isaas kaleessa waliin haasa'aa turre har'a of bukkeedha namoonni dhabne jiraachuu danda'u. Jiraachuun hundumarra caala. Kan nu jiraachis immoo fi keenyaa miti waaqayyoodha. Kanaaf galanni isaaf haa ta'u jecha yaada tokkotu baay'ee tokko sammuna kan immoo miidiyaa irra sifachi deddeebi'aa jira. Waa'ee eenyu? Waa'ee ishee namni hin hubannee fi waa'ee ishee namni waa'ee isheef dhimma hin qabne shamarran biyya Arabaa. Dhaamsa tokkoon isiniif dhaamuu dhufe. Eenyumti keenya iyyuu lafa kanarra yeroo jiraannu even maatii keenya biras ta'uu dandeenya, biyya keessatti dhalannettis ta'uu danda'a. Iddoo kamiyyuu gaafa jiraannu eessumattuu jechuudha. Biyya lafaa kanarratti qormaanni dhabamu. Qormaanni jira. Eessumayyuu qormaanni dhabamu. Sirriitti jira qormaanni. Bu'aa ba'ii qaba. Biyya lafaa kanarra hanga jirrutti qormaanni sirriitti akka jirus Waaqayyo dubbateera. Garuu waa tokkoon sii hima obboleettii koo. Waa tokkoon sii hima dhukkubni kee dhukkuba koo kan ta'e. Waa tokkoon siif hima dadhabbiin kee dadhabbii koo kan ta'e. Lubbuun kee gatii guddaadha Waaqayyoon biratti. Of hin ajjeesiin. Hamma fe'e yoo sitti ulfaate illee, hamma fe'e yoo dhukkubsatte illee, hamma fe'e yoo miidhamte illee of hin ajjeesiin. Sirriidha eessiif namni hubatu hin jiru. Ati akka shaamaa baqaa dhumaa isa kaaniif ifa laatta malee dadhabbiin kee, dhukkubni kee, qorrii fi yeroo faraqaa wal si furu, sirratti wal furu siif namni hubatu hin jiru. Sababiin isaas otoo si dhukkubuu gaafa warri keessii bilbilan kolfaa faana haasofta. Osoo beeloftuu akka nama quufeetti deeffachaa, akka nama quufeetti wajjiniin haasofta waan ta'eef. Maaliif dhiphina kee akka isaan hin beekneef, akka isaan hin dhiphanneef jetteetu. Kanaaf namni si hubatu hin jiru dhukkuba kee. Yeroo hundumaa siin sitti toleetu jira namoota waa'ee kee hin beekneef. Ani garuu waa'ee kee nan beeka. Dhukkubni kee dhukkuba kooti. Dadhabbiin kee dadhabbii kooti. Beelli kee beela kooti. Kanaaf of hin ajjeesiin. Hin darbame. Yoo duute maal argita? Of hin ajjeesiin. Dhugaan jedha of hin ajjeesiin. Anis akkuma kee nan dadhaba. Akkuma kee nan dhukkubsadha. Tarii namni naaf hin hubanne jiraachuu mala. Garuu of hin ajjeesu. Maaliif lafa kanarrattis dadhabee maaliif Waaqayyo durattis lubbuun koo akka boqonnaa hin arganne godha? Ati cimtuudhaame. Waggaa amma kanaa keessa turtee miti. Kaleessa gaafa haaraa turte. Gaafa jalqaba xiyyaara yaabbattu. Gaafa namni yookaan 15 ta'ee si gaggeesseetu ati garuu qophaa kee gootitti galaana qaxxaamurteedha. Maaliif of ajjeefta? Of hin ajjeesiin. Ati cimtuudhaame. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa kan sammuuna kanaa. Tokko si Filiiphinaa taatu Indoneesiyaa hin beeku. Dadhabbii keessa jiru dhumatu waliif beeka waan ta'eef baay'ee iyyaa jirti. Dadhabe maaloo? Na dhukkube dadhabeetti bakka finyoo harkisaa waan meeqa jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii koo of hin ajjeesiin. Tarii maatiitu siif hin hubanne ta'a. Waaqayyo garuu siif hubachaa jira. Tarii maatiitu si dhaga'uu dide ta'uu danda'a. Maatiin bira jirtu simma kee hin qaban ta'a. Kanaafuu duuti furmaata miti. Haadha qabda. Amma fe'e garaa yoo sitti jabaatte
haati kee du'a kee hin barbaaddu. Haati kee ilmoo koo jechuun barbaaddu. Haadha keetiif ati yaa haadha koo jechuutu sirra jira malee. Kanaafuu maal of hin ajjeesinaa. Amma fe'e dadhabaa. Lubbuun kee meetii kamirrayyuu hin caala. Lubbuun kee gatiin isaa hin beekamume. Lakkoofsi isaa bira hin ga'amne gatii guddaadha. Kanaafuu of hin ajjeesinaa. Nan beeka eesiif dadhabbii kee, beela kee, rakkina kee, hirriba dhabuu kee, waca ijoollee, iyya madaamii hunduma isaa nan beeka. Siif hin hubadhaa. Garuu of hin ajjeesin. Waliif dhaabbadhaa. Akkaataa wal beektanitti wal gorsaa. Akkaataa amantii keessanitti waliif kadhadhaa. Wal jajjabeessaa. Abdii walitti horaa. Malee of hin ajjeesin obboleettii koo. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Even ishiin kaleessaa kaatee onlaayinii kanarra sammuu deddeebi'aa jirtu yuunifoormii ishiillee ofirraatiin baasna jechuudha. Karaa biraan inni kaan maraataa jira. Kun hundi eenyu irratti gahaa jira? Buloota keenya haadholii shamarran ilmoo gattee dhufte mana koon jijjiira jettee garuu maraatte. Abbaa fi haadha koo obbolaa kootiif hin dabarsattee numa xaarti ofii ishii dhumaa akka jirtu gaafa bartu seexanni abdii kutachiise akka isheen of ajjeestu godha. Yoona kana koo kanatti lubbuun ishii darbe otoo obsitee saa tokko caalaarra turuu dhiisuu danda'a wanta obsa ishee fixachiise sun hin darba waan ta'eef guyyaan har'aa bor miti. Guyyaan borummoo waan haaraa nuuf fidee dhufa ta'a. Kanaafuu yeroo aarutti wanti baay'een nutti mul'ata. Wanti abdii nu kutachiisan baay'ee dhugaan isiniin jedha. Namni gaafa aaru hir'ina wantoota waggaa meeqa dadhabde, waggaa meeqa hojjette, meerra akaawuntii keerra meeqa jira, maal hojjette, maal gootu ofii keetiif kana fidee seexanni namatti asaasa waan ta'eef adaraa uumaa keessanii gaafa aarii qabdan gaafa wanta abdii isin kutachiisu tokko argitan akkuma akka amantaa keessanitti wantoota mana sagadaa keessa quraana ta'uu danda'a, lallaba ta'uu danda'a, qiddaasee waan jiru dhaggeeffadhaa malee adaraa keessan seexanaaf karaa bantanii du'atti of hin geessinaa. Wantoonni baay'een gorsoonni garaagaraa miidiyaa kanarra jiru. Akka nuti miira sana keessaa baanu kan nu godhan. Kanaaf lubbuu kee gatiinsaa hin beekamne lubbuu qaalii sana lubbuu gatiinsaa tilmaamaan bira hin ga'amne sana baastee lafa kanarrattis gubattee fuula waaqayyoo durattis boqonnaa hin dhabin. Of hin ajjeesin. Naaf gala miidhamni kee. Naaf gala dadhabbiin kee. Naaf gala innatitti dhukkubsatte. Naaf gala inni abdii si kutachiise sun. Garuu of ajjeesuun furmaata miti. Ati cimtuudha mee shamarran biyya arabaa. Akkuma jalqaba isiniin jedhe namoonni abbaa manaa keessan, haadha keessan, obboleessa, maatiin sin gaggeessanii gaafa isaan wal qabatanii wal faana achuma achitti deebi'an ati qophaa kee galaana qaxxaamurtee sanuu mana hin beekne, sanuu afaan hin beekne. Ati gootame injifattee harkisiisuu qabda malee duutee injifatamuu qabdu. Gadditee injifatamuu qabdu. Kanaaf dhiistaaf of hin ajjeesin. Goonni of hin ajjeesu injifatee harkisiisa malee. Kanaaf duuti eessattuu furmaata ta'ee hin beeku. Obboleettii koo yashee jabduu, yashee qaxalee, yashee waa hundumaa beektu. Yashee otoo ofiin jiraatiin isa kaaniif jiraatte. Yashee ofii keetii uffata gatii gadi bu'aa barbaada. Abbaa keetti, obboleessa keetti, eenyuu keetti, fira keetti suufii uffisaa warqiitti bitaa. Waan meeqa goote? Maaliif of ajjeefta ree? Atoo cimtuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan of eeggadhaa.
sirriidha. Yeroo ammaa kana jireenya sammuu fakkeenyaaf biyyarraallee jireenya akka haalli jireenyaa baay'ee tokko qaala'insi jireenyaa mul'ataa jira. Egaa birriin hojjetamee ergamus hanga nuti karoorsine hanqachuu danda'a. Yeroo sana maatii wajjin walitti bu'uun dhufuu danda'a. Maaliif hammana ga'a jettee yeroo ati ergitu iddoo akkanaa ga'e iddoo ganaatti hanqate jechuu danda'u maatiin. Yeroo sana aaruu dandeessa. Akkamitti yoo jette maatiin haala keessa jiran waan beekaniif si aarsuu fedhanis ta'uu dhiisuu danda'a. Jireenyi baay'ee waan dabalee jiruuf akkasi dhadhanii jecha walitti deebisuu dandeessu. Yeroo sana obsuutu sirra jira. Buloonni baay'ee sammuu kana dhugaa dubbachuuf taanaan iddoo garaagaraatti sammuu isaanii darbee qalbii dhabanii waan meeqatu jira. Amma ajjeesaas jiru. Lammii kamiyyuu haa taatu dhukkubni ishii dhukkuba keeti, dhukkuba kooti. Duuti ishii du'a kooti, du'a keeti. Sababiin isaas iddoon isheen itti miidhamte sana keessa jirra waan ta'eef. Kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaada? Yaada keenya Waaqayyo duukaa godhanne wantoota nu jeeqan, wantoota akka abdii nu kutachiisan nu godhanirraa fagaanne hammam kan jiraannuuf filas dhaabbannee hafnaa sanuu umurii bara kana yeroo qabnutti Waaqayyoon keenya kadhachaa akkaataa kanatti guyyuma Waaqayyoon numti uume sana lubbuun nu keessa kaa'e sana guyyaan foon keenya irraa adda baasee fudhatu eeggachuudha malee ajjeesuun furmaata ta'ee hin beeku. Dhugaa baay'ee nama dhukkuba. Sanummoo namni nu hubatuuf hime. Hundumtuu kan hubatuuf gaafa isheen of ajjeefte, gaafa isheen sammuu dhabde, gaafa isheen abdii kutatte waan biraa keessa galtedha. Maatiin sagalee kana warri isin bira ga'u yoo jiraate amma isinii danda'ametti kunuunsuu, amma isinii danda'ametti yaada ishee eeguudha malee yeroo darbe viidiyoo wayii tokko hojjedheen ture. I think furtuu irratti hojjedheera natti fakkaata. Abbaa manaa hin hubanneef argitanii. Siif Waaqayyo qofa malee namni siif hin hubatu. Kanaafuu of kunuunsuun sirra jira obboleettii ko. Yeroon kana jedhu maatii hunda miti. Maatiin namaaf hubatan jiru. Maatiin dhukkubni keessaanitti dhaga'amu jiru. Maatiin dadhabbii keessaanitti dhaga'amu jiru. Faallama kana ammoo obboleessi manatti dadhabdee jaartii sirraa fudhatu jira. Akkuma kanallee immoo bara kana faashinas ta'eera. Gaa'ela irratti gaa'ela dabalataa faashina ta'ee jira. Kanas kan godhu jira. Isa kana hundumaa waan ta'eef qaba lubbuu kee hin caalu kun. Yeroon kana namoonni gaa'ela qabanis gaa'ela isaaniif amanamanii sammuu ishee eeganii fi kan jiraatan jiru. Hunda miti. Garuu walumaa galatti waan isiniin jedhu yoo jiraate yaa obboloota koo. Lubbuu keessan hin baasinaa. Lubbuun keessan gatii guddaadha. Lubbuun keessan qaali. Lubbuun keessan kan eenyumtuu tilmaamni isaa bira ga'amuu hin dandeenye waan ta'eef lubbuu keessan hin baasinaa. Dhugaa isinin jaalladha. Isinin kabajaa. Miidhama keessan nan beekaa. Dadhabbii keessan nan beekaa. Dadhabbiin isin keessa jirtan anis keessa jira. Miidhama isin keessa jirtan anis keessa jira. Garuu of ajjeesuun furmaata hin ta'u. Of ajjeesuun furmaatas hin ta'u ta'ees hin beeku. Kanaaf of hin ajjeesinaa. Cimtuu ta'aa. Jabduu ta'aa. Waaqayyo immoo waa hundumaa keessatti isin haa eegu, nu haa eegu. Obboloota keenya kallattii adda addaatiin murtoon taane keessa galan Waaqayyo gara ogummaa ittiin lubbuu isaanii oolchatanitti isaan haa deebisu.
Akkuma kanallee warroonni immoo yaada garaagaraatiin sammuun isaanii akka tuqamu ta'anillee waaqayyo lubbuu sammuu isaanii gara sammuutti haa deebisu. Haadha ilmoo irraa baatee ilmoo ishiitti waaqayyo nagaan haa galchu. Hunduma keessaa waaqayyo isin haa eegu. Isinin jaalladha. Dhukkubni keessan dhukkuba kooti, dadhabbiin keessan dadhabbii kooti waan ta'eedhaaf. Of hin ajjeesin obboleettii ko. Galatoomaa waan hordoftaniif turtii gaarii.